Hiyyeessa bakka bultii dha'uu dhufu xireessaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Obboleettiin tokko ministeeriin kiyyaa ijoollee isaatii fi haadha manaa isaa dhossee madaamii warqii gurraatii fi mormaa naaf bitee jira. Yoo fudhadhee rakkoo qabaayi jechaa jirti jechuudha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaadha. Rabbiin galannaa ta'u. Isinillee nagaa ta'aa lafa jirtanitti isiniin jedha. Haaraa kan dhuftan gara yuutuubii kanaa sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa kottaa walirraa baranna isiniin jedha. Hanaa dhufu akkasuma immoo laayik gochuudhaaf viidiyoo kana jalqabaadha. Amma dhumaatti viidiyoo kana wanta nu barsiisu irra jiraachuu danda'aati waan ta'eef keessumaa namoonni biyya namaa keessa jiraannu dhaggeeffadha hamma dhumaatti yaada keessan immoo qeeqasaa ta'uu jajjabinas jajjabifamuu qabaa hojiin akkanatti fufuu qabas yoo jettanii koomentii barreessadha. Koomentiin isin barreessitan bu'aa guddaa qabas isiniin jedha. Isa nanin viidiyoo hojjedhu caala koomentii isin kennitan walii keessanirraa dubbistanii barumsa guddaa walirraa harigattu jechuudha. Kanaaf obboloota koo yaada keessan bal'isaatu barreessaa koomentii isiniin jedha. Gara yaada qabadhee dhufeetti yeroon darbuu Micayyoon tokko jechuudha. Ministeeriin warqii gurraatii fi mormaa naaf bitee garuu ijoollee kiyyaa fi madaamitti nagarsiisiniitii dhoksinaan jedhee. Madaamiin kiyya immoo nama gaariidha. Akkaman godhaa nan fudhadhamoo nan dhiisaa jechaa jirti jechuudha. Egaa erga madaamishii nama gaarii taate maaliif ministeerri ishii warqii kanayyuu kophaatti jechuudha kan inni dhoksee bitee ijoollee kootiitti nagarsiisini ishiittis in agarsiisini kan jedhuuf maalinni jechuudha. Maaliif wanti ta'e gaafa namaaf kennamu dursa wanti kun maaliif naaf kenname jedhanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif hojjettuu kanaa erga madaamii ishii nama gaarii ta'e taate ministeeriin kunis nama gaarii erga ta'e jechuudha. Waliin mari'atanii hojjettuu keenya kanaa fi jaalanne irraa hojii ishii harka ishii kanaaf iyyuu waan tokko gochuuf qabna waan ittiin borutti nu galateeffattu waaqayyo irraas immoo hojii keenya hin arganna waaqayyo uuman keenya illee nutti gammada jedhanii waliin mari'atanii gochuu wanta danda'an jechuudha. Otoo madaamii hamtuullee taate waan tokko jechuudha ministeeriin nama gargaaruu danda'a jechuudha. Dhiironni isaanii gara laafeeyyiidha waan ta'eef akka dubartoota garaan jabaatan jechuudha. Eessumatti iyyuu taananii dubartoonni baay'ee garaa jabaatu jechuudha. Walitti maaliif akka ta'e hin beeku dubartii akka isaanitti. Kanaaf micayyoon kuni ministeeriin kun jechuudha erga madaamii ishii nama gaarii taate warqii kana kophaatti bituu fi hin qabu jechuudha. Kuni dogoggora guddaadha obboloota koo keessumaa biyya namaa keessa kan jiraattanii yoo lubbuu keessaniin galuu barbaadan hojjettanii ulfinaan jechuudha. Akka baatanitti kabajamtanii galuuti yoo barbaadan jechuudha. Keessumaa jechuudha madaamota jechuudha abbaa manaa isaanii irratti nama dhiisan jechuudha. Madaamota dhiisaa too numumtiyyuu jechuudha abbaa manaa keenya irratti eenyuyyuu taananii qoosan hin jiru jechuudha. Kanaaf mana namaa dhannee daangaa keenya beekutii qabna jechuudha. Kanaaf nagaan baanee akka nagaan gallu jechuudha. Gara biyya keenyatti ulfinaan dhufnee akkuma ulfinaan akka deebi'u yoo barbaanne wanti gochuun nurra jiraatu fuula kennuu hin qabnu jechuudha. Dhiirota jaraatti jechuudha. Abbaa manaa hojjechiistuu keenyatti jechuudha. Madaamii keenyatti michinee ishiidhaan itti waliigaluu qabna jechuudha. Maaliif mana keessaa dhiirri oomaas hin gochuu hin danda'u. Dubartii wajjin waliigalteerta taanan jechuudha. Garuu dubartii wajjin waliigaluu hin dandeessu yoo ta'e wanta baay'ee si gochuu dandeessu jechuudha. Maaliif madaamonni baay'een amma ijoollonni baay'een jechuudha qoricha nuuf kennitee odoo ishiin qoricha kanatti gootu otoo kanatti ta'u kan nuti dhufnee itti arginee jedhu jechuudha. Kuni maalirraan ka'eeti inaaffaa jirurraan ka'e jechuudha. Abbaa manaa isaanii irratti nama shakkuu akkasuma immoo ijoollota isaanii irratti jechuudha. Kanaaf obboloota koo wanta kennaa dhofamee nuuf kennamu tokko gonkumayyuu jechuudha fudhachuutii hin qabnu. Otoo madaamiin nuu kennite rakkoo hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf micayyoon kun kennaa kana yoo fudhatte hammamiyyuu jechuudha isaan nama gaariyyuu yoo taate jechuudha. Ishiin gaafa galuudhaaf kaate mi'a ishii iffattashiti jechuudha. Madaamiin kamiyyuu haa taatu jechuudha. Ani fakkeenyaaf yeroon galuudhaaf ka'u baay'ee dhugaa jechuudha. Ani akka maatii kootiitti kanan keessa jiraadhu malee akka alaagaatti miti jechuudha. Isaanillee akka bakka ilmoo keenyattis ilaalla.
atillee akka maatii keetitti nu ilaali mucaa keenya tokkicha qabna isarraa gargarsi baafne inni ilaallu naan jedhu jechuudha bakka nyaata wajjin nyaadha jechuudha waan kamiyyuu jechuudha nan qoodan jechuudha haa ta'u iyyuu malee jechuudha gaafa gara biyyaa galuudha ka'u maaltu ta'e beektu bilbila obboleessa kootiifillee bitee ofii kootiifillee bitadhee bilbila sadiin harkaa qaba jechuudha bilbila dura qabachaa ture wajjin jechuudha. Galeetan deebi'an jedheeni bilbila koo durseetan jechuudha shaanxaa koo keessa kanan kaawwadhe yeroo nani galuudha ka'u hin barabbarre jechuudha garuu sababa hinaafti jedhanii shakkanii maal akka ta'e hin beeku jechuudha bilbila koo ani dursee torbeedhaan dura jechuudha kanan shaanxaa keessa kaawwadhe garuu bilbila koo fuudhanii keessa hambisanii yeroon biyya ga'u hin jiru jechuudha yeroon deebi'aas dhufu kaartoonii dhuma isaatiin ba'ee balbaluma jechuudha kutaa kiyyarra naa jira jechuudha kanaaf hin gowwoomina jechuudha warqii kana odoo fudhattee to'ii godhattee jechuudha gaafa galtu dirqama jechuudha kanatti fattashamtu kanaaf iyyuu lubbuu keetiin galuu yoo barbaadde kabajaan maatii kee jechuudha dheebotanii yeroo hundumayyuu si eeggatanii anis immoo hojjadhee jijjiirramee nama ta'eetan gara biyya kootitti deebi'a hojjettanii wanta dhoksaadhaan isiniif kennamurraa of eeggadha madaamiyyoo isinii kennite rakkoo hin qabu jechuudha maaliif madaamonni tokko abbaan manaa isaanii qomcee waan ta'eef kennaa tokko hojjettoota isaanii gaafa jaalatanii abbaa manaa isaanii san dhoksanii uffata warqii isaa ta'u kallattii kamiyyuu hin bituuf jechuudha warqiin kun lubbuu keessa isiniif hin caalu nagaan baatanii nagaan galuutu caale jechuudha kanaaf fakkeenyaaf bakka madaamonni jechuudha hamoo ta'anitti ijoolleen tokko ishiin nyaachuu kon jaalattu isatu dhossee nyaata faanaaf bitaa isatu nyaata akkasumaaf godhaa jedhu inni kun rakkoo hin qabu nyaata nyaadha garuutii jechuudha. Wanta jajjabaa hakkanaa wanta ishiis dhossee ijoollees dhossee otoo isin madaamiidhaan walii galuudha dandeessanii isiniif godhamu kana gonkumayyuu tolee jettaniiti itti waliif hin galina obboloota koo keessumaa jechuudha yoo nagaatti jiraachuu barbaadan biyya arabaa keessa dhiirota isaanii miti isaanitti jechuudha madaamota keessanitti michaa jechuudha ishii garaa ga'uu yaada jechuudha bakka hiriyaa godhadhaa fira godhadhaa itti siqaa jechuudha. Bakka jaalalaan garaa isaanii laaffifadhaadha obsaan uduma isaa sirrii daddarbanii malee akkanuma jettanii dhiirota jaraa jechuudha fuula keessanitti kennitanii borutti akka rakkoo gurguddaa isinirra hin geenye jechuudha maaliif ittiin garaa isin argachuuf jechuudha wantoonni isaa isinitti kennan kun malee gaarummaaf isinitti fakkaatina maaliif hin beektanii garaa nama maal akka ta'e jechuudha kanaaf madaamonni Ministeerri isaanii irratti isiniin dhiisan oduma waan barbaade ta'e mormi keessan haacitu malee yeroo fidanii dhufanii ishii dhosii ijoollee koo dhosii fudhadhu yoo isiniin jedhan lakki hin barbaadu galatoomi jedhaan mabadde shiana shukuraan jedhaan jechuudha hin barbaadu galatoomi jedhaan jechuudha waan gargar ta'uu danda'a akka naannoo araboonni hundi tokko mijaafaan araboonni isiniin jira kanaaf hin barbaadu galatoomi jedhaani malee. Rakkina ofitti fuudhinaa jechuudha wanti namaaf kennamu hundumtiyyuu gaarummaadhaaf isinitti fakkaatina qabiin as kennii beekaa jedha oromoon gaafa mammaakuu jechuudha kana wanta akkasiirraa obboloota koo of eeggadhaa nyaata keessan nyaadhaa bakka of eeggannoo taasisa jireenya keessan keessatti obboloota koo kan jiraannu gola namaa keessa biyya keenya keessa miti lammii keenya keessa miti bakka jirru haa beeknu jechuudha. Wanta madaamii sinirraa jibbitu uffannaa keessanis haa ta'u hin jibbiti taanan gadi jedhaatoo jiraadhaa jechuudha bakka wanta ishiin uffadha isiniin jettu uffadhaatoo gaafa gara biyya keessanitti galtani wanta jaalattan akka jaalattanitti jiraachuutii dandeessu kanaaf amma sanatti wanta namni sun jaalattanii fi wanta namni sun jibbu jibbitanii amala keessan toshattanii wajjin jiraachuu qabdu kan isin irratti bakka cig jettanii dhaabachuutii qabdan karaa amantaa keessanii amantaa kama hordofaa jechuudha garuu namni kamiyyuu bakka karaa amantii keessaniitiin madaamii isinitti dhufte yoo ta'e isa jabaadha irratti dhaabadha kanarraan kan hafe dirqama jechuudha waan ishiin jaalattanii waan ishiin jibbitanii akkasitti wajjin jiraachuun yeroo tokko jechuudha ofii keenya iddoo keenya wallaalletii kan nuti jechuudha. Madaamota komannu jechuudha. Ani fakkeenya mana kana keessatti dhugaa dubbachuuf yeroo dura dhufu garagaree sallaan achirraa garagareen darbachuudha. Garuu boodarra ishii dhumatu jechuudha. Maallaan jette nuti akka ilmoo keenyattis ilaalla waan ta'eef maaliif gizee kaatee hirribaayis nagaa bultee nuun jedhi isaanis immoo jedhiini
bakka naan jedhanii erga sana bakka fuula isaanii argadhee bakka isaan ilaalcha amaanaaf hin qaban waan ta'eef wajjin tattabachuuti akka abbaa koo akka haadha kootiitti akkasitti jechuudha kanaan wajjin tattabachuu jalqabe malee dursa jechuudha laalaan ishiirraa eeyyama fudhadhee bakka qajeelummaa isaan qaban irraa ka'eetan isiniin jedha kanaaf obboloota koo of eeggannoo taasisaa isiniin jedha waaqayyoon gaditti namni of eeguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha amma deebinee viidiyoo biraatti wal arginutti nagaan naa tura viidiyoo kana laayik godhaa yaada keessan kenna obboloota keessaniifis sheer godhaa.